Malah jualan kucing kau. Kumpah wine kan. Jangan tu abdi jangan sekali hati berada di kana tu sih tak mau dulu tak kalau. Tahu malah jualan kau juga tangan kau jual wine kalau bangsa. Anda mah ya sebenarnya kalau dia Quran goreng nyate una munusai. Quran ini mata. Ela man Quran ti isa na man. Anda kayak salamit dah waktu. Dah waktu di mana gafat doha. Salam. Itu bukan nuraga. Imperoni. Abu dah waktu dah kayak di mana gafat doha sekarang. Oromia ansinin bona. Oromia biasena. Harka fuune daawwattoota fardoottota keenya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Siniin jennaa salaamtaan teenya ta'oon irraa burkutu sinaa geessu bakkuma jirtanitti akkam nagaa fayyumaa jirtanii mirqaana har'a gaayii chaanaalee honis keenya to'attanii maammee ooroo ka isaatti har'a haayii saayibasaattuu na bilbilee kaameraa naa dhoysii naan jee kaameraa waan naa dhoysi jeef hin beeyne na bilbileeti isaafni maammee oorootii fi inni bakka takka dalaganii jechuudha. Akkasiin na bilbilee kaameraa naa dhoysii naan jee wayini irratti dalaguu deema. Waan inni dalaguu deemu sana anas hin beeku qubaan qabu jechuudha. Maammeen oorootis qubaan qabu bas gaayii kaameraa naa dhoysii naan jee kaameraa dhoysee fi tiniin taa kaayawaan naa dhoysii naan jee waan inni dalaguu deemu anis hin beeyne saniifuu kaayaan gaha biraan kitana isa dhumatti dhufaana turaan siniin jaa. Inshaallah ni ilaalamee. Maammee ooroo waan irratti dalaguu deemu hin beekne irraa maammee ooroo haa inshaallah. Yoo waan dalaguu deemsan inshaallah khairii rabbi haa godhu. Maammee ooroo irratti hin dalaga jenna bilbilee ni dhoysaa fi kaameraa. Amma dhoysee fi hanganne dhufuu haa taa'u jechuudha waan naa dhoyse jechuudha. Gameen ilaallaa. Inshaallah rabbi khairii haa godhu. Akka maatii isin jaadhamtu. Assalamualaikum. Mesti jangan kita ulte. Ini kan ada. Iya. Kami sudah darga ulte ulte mau. Mau beres. Oh, apa dia darga dia. Dalaga terdasi deh. Anjir hadis kami cuma nama tu kena kau. Amal teres. Ani sentuh raya kan sama manusia itu kesudur. Hai. Apa dia? Tanpa saya bisa bawa. Ni berjuang dia nama kan mah. Nama cara ini anggar. Insyaallah itu terbiar saja sih. Itu tu insyaallah Rabbi atul ju. Jadi kata mulai sudah kesabaran dia. Karena mandala kata kesabaran dia mana mandala kan ya kami kesabaran. Nama mandala kata kesabaran. Ada macam tu. Macam. Oh, tu mana itu? Mana bambiya ada kese? Oh, tu mana itu? Apa aku ni bela bijet tibu siapa itu ya? Kata apa mo? Abi. Karena saya aku cium di sekolah barang mana semua mau kabiya ramai sih. Bela bijet bu siapa? Oh, rumah orang. Enteraya ni orang biya tu sekarang tu bela tu suci rawan sa. Oh, ya. Ada kerana. Arwah untuk kali si mati. Jirachu tadda orang biya kese juru jirachu tadda bejana namun tu kan waya jirawan anggar tu namun mila namun tu biya tadda biya. Awak yang. Kamu tu kese jirachu tadda. Ya, anjernam bojolim biya ya di untullah. Kamu tu biya jira dia. Siapa tu kali si jiriya ni boy, orang tan ni boy. Nama orang kuda biya bau untan biya bau jir. Hasilnya tu orang ni kese ya tu biya bau jir. Di rafida gaji tu. Oh, ya, siap. Kafol be abi miti nabi yette mangu do farsu to tegay akkasi farsu torane farun sani tunku no kara kanan dokte namne kanya zo ata kafura ko mbene nama farsa ana awade jima rakishom si yangu no yara jima na to hoira rakasho akiratte ko tebar namne jima kanan jira ta jima ko no kura kashe kamta namne mi rabbi kana daba masa aku dudisi. Aywa. Aywa, sena. Ah.
Sena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aho. Mama. Akkam arfaat? Akan mamiro. Nagayami. Nagaya. Milkaan olay hoo ta'e. Kottaa. Taa'ee nagayami. Ya gurbaa maaliin ta'e miti? Hayyee. Maali dadhabdeetti dalagaa? Dalagaa isa dadhabsiisee abo. Dalagaa regedduu na qaba deemnu. Maal taate? Fuudhuu deemtaa? Tafuudhaa nagayami. Sumbara. Sabiraama dubata. Maal taate biyya fuuldee? Mucaa saayiba xiyyaa akka dukkaanaa tan. Hayyee. Sanii dhalii. Ha dukkaana kan bira oole suni? Kakalee biroo hojjetan. Sanii maallaqa waan guyyaa lamaa kuma dalagetti. Hayyee. Kuna mucaa sirraaniin bari'anii isaatu maallaqa na jalaa fuudhee jee waan akkanaa gurra kana anaan deemu jira. Ana moo? Si faaya. Akkas jee mucaan. Utufiin dambaafadhu kabiraa baana malee ana baana amma. Maammee kiyya bar muddiin na jettee ana amma wallahi akkuma jijjiiruun beeku isin hin jiru. Dhugaa rabbi. Waan ta'e haasa'ii kaa. Na dhageemmaa dilaa wayin sima. Karaa gabaabatti osoo guddaa lanuun baana gartee. Ana baana inni silaa inni jiru. Dhaabbu siifin hojjeta sana irraa fudhu jiru. Yoonni waan kana dhugaan fuutee fi beeytee jechuudha. Waan kana daftee nu dhaabuu bakka deebistee akka maqaan anallee hin banne sillee kan banne gartee. Waa arafaat saamanaa manaa soo jettu muzaayir irra. Siin jaaladha maamma kiyya dhageen dhaabatee kun saayibummaa irra walitti dhufee miti. Waan kana jiru dambaafadhu waa. Addaan baafadhee dibadhu mucaan bara ibidda deemaa bara. Maal jee? Siin na fidee naan jee hattuu an sirraan bare malee si gaafachuu dhufe naan jee gusu arafaata jiraa jee dhufe sirraan hin bare. Isaan kam jettu isaan maallaqa hin jalaa fuudhee jee Isaan maallaqa biyya sitti mate. bara himachuu qofa tabiraatiin deemaa bara. Eessi jirame masi isi jittire naa. Boona masi jalaa fuudhee mumtee manaa matti mati. Na dhageen manaa dhageen mee waa wal mara nu jira dhageen. Ayi. Yoonni dhugaa maal. Lafa dhufee jira. Awa. Simi kalee na biro dhufee Ane. Dhaab. maallaqa ija kan kalee fuute naa kan boleessa fi kalee Maallaqa fuutee. hangumaa na dhorsee fuutee asitti Ana moo? si fuudhe maallaqa ija miti Sa zaahiraan baante moo manaa baante? zaahira boo wayii manaamaa bitanii wayii manaamaa miti zaahira Awa saa manaa matu irraa deemu irraa. Ana fuudhe. Abojaadhaan biti maallaqa Ana baante moo nyumalta? aboo Ana maallaqa fuudhe maallaqa. si fuudhee namni biraa kaseen hin jiru mana kiyya kalee Awa hin taa'e naa sa'i. kan fuudhe hin jiru si fuudhe maallaqa jinaa kan boo Samallaqan fuudhanni. maa kalee dhufee na bira maallaqa fuudhe Sigaa maallaqan fuudhee. asii gahaa jaartii hojii wal jirte boleeso Hangeelee nagaa. Fayyaa fayyaadhaan hojjetani. Fayyaa deegeele si yaadee bar. aboo mee nageedhaa fi Nageelee nageenya si gaa maallaqa jinaa kan boleeso Haa maali sagee. Maallaqa. aboo maallaqa naa kan si jee maallaqa gurbaa kana lubbuu Girgirin mana kanaa yoo haatan. irraa naa fuudha maallaqa kiyya boleeso Na dhageen. Mallaqam raasirraa fuudhanii. Na dhageen. kalee maallaqa achi dhufee na jala beetti Mee na dhagee guutak. Isa kana narra bartee miti. Anuu gaafachuutiin jira. hayyee gaafa dura naa fuudh gaafa dura naa fuudh Dhaabbattii irra dhageeffattee. aboo gaafa dura naa fuudh imma Dhaabbattii irra dhageeffattee. Quraana fide. Ana si jalaa fuudhe. si fuudhe Quraana quraana fide hojjaa gurbaan. Mallaqa fuudhe si jala. isaa fuudhe Akkamitti saalaa fuudhe? isaa fuudhe isa malee namni mana san seen hin jiru Mana kam seenee fuudhe mee naa himi. dukkaana kan yakka gadii sana na bira dhufeeti Dukkaana si bira dhufee moo? Sibiraan taa'ee kute moo? Taiseetuma kutte baatee Bakka maallaqaa taa'eetti beekan irraa suuraa hojjaa. durjii sibira durjii jala dhuftee naa taise Turjiidha tuma maallaqaan kuma waan. Awo maallaqa naa- taa'etti kute malee. maallaqa naa deebisee fi gurbaan kabajaa Maallaqaa naa deebisi. Waygeelee jaarsa kee akkana hattuudha. Laa wanni takka hin jirtu bara manni qoosaa olii garuu jiran wanni takka hin jirtu. qoosaa miti kun Yaa qoosaa miti maallaqa Dureen waan nasiin joogaa dhugaatti nama fudhattu kun Wanni takka hin jirtu. Laa wanni takka hin jirtu bara ofii beekan jama olii garuu jiran maleedha. Mee dhaabbilee biratti akkasii Mee miti. maamee. Raana mee dhaabbilee akkasii miti. Namni waa jalaatti hin jiruti. Mee dhaabbadhu. Haa gurbaa kana maqaan arrabsu deemate. Kai quraana fide hin deemi. Deem quraana fide haa. maqaan isaa arrabsu jira Inni isaa tu ani ni kada. Laa wanni takka hin jirtu bargeetti yaa Obboleessa. Haalee miti deengaddaa gisee dhufte. Hayi hadiyyaa jaarsa kee naa fidee akkasitti hin gammadee jette hadiyyaa. Sun bakka kana ni mudate. maalinni kiyya sani O maallaqa ittiin kuma waa hin tokko. Quraana. Amma raana dhaabbatu hamma kanas. Ragaan kan alaan jiru quraanni hin jiru ragaan isinii beeyyi. Maqaan nama arrabsu laala dhageef namni maqaa nama arrabsu. Ana mala. Ati Waan fakkaata haasa'i. maallaqa namaa fuutee dhuftee jaartii gisee. Maallaqa namaa akka fuunu waan baay'ee dalagee naa fi malee waan takka hin finne. Mufajjaa bakkaan dalagee irraa kan hojjetee fidee bar mufajjaa yaatti godha. Guddis naa fide maallaqa naa fide dalagaa irraa fide malee maallaqa naa fide maallaqa naa fidee. maallaqa namaa fuudhe hin fuudhe. Awwa jibbuudha inni ni gurbaan Aboo isaa. dalagaa isa dalagu jirti Dalagu jira dalagu malee isaaf de maallaqa dala sadii. Haasoon taa'e natti dheeressina maalla inni kiyya sani kan darsa kana Deebisi maallaqa namaa. deebisi maallaqa
Maallaqa namaa deebisa obboleessa wajjin. Amooraan haqame Mana dhagee fedhaan kutaa. Waquma qabdanii oti wanni. Alkuma qabda. Na dhagee mee Raana. na dhagee. Deebisi. Naafeetii kun irra waliin galee na dhagee. Aboo gurbaan Irraan si fuudha. Obboleessa amma. Kitaaba viidiyoo deemnee kitaaba viidiyoo nuti qonna yoo kana biyya kana firaan baasa mana kiyyaana kijiboon taane Dhagee fadhu dhugaasii maami haala geelatti yaagizeen biraa dhufu hay anjaarsa kiyya kana naa bitee maarree naa godhe. Kanaaf ammallee wayii Anjaarsa si hattu wayin seera yaagizeen dhugaatti hemu kun oomishee Raana, dhugaan Raana. seene. jaarsa hattuu karallee marullee karallee dakkaa dalagaa jiru beeka. Ati hebeet bafuun. Ati duraanuu kijibtu bakka kana faana sii taate fuudhirra ati duraanuu kijibtuudha fuudhirra sii taate jirti haa kana. Obboleessa raafuu dhibbiin godhe raakon. Ai waliin nama diruu dhibeetaa dirqii wal fudhadhu. Raana kan jiidhamu. Laaltaa waliin nama diruu. Kalas maqaan keera nama jiru. Laawwan Akka kana. namaa kan haleen anjeelaan na amanu didde jaartiin ta'e. Nama Ee nuti. na amanu didde. Hai huurfaa ida waan namaati. Anjaarsa kiyya waate kan fuudhuun ani jenne geelee. Hai. Qaanfadhu haa gizee amma waan halaan kan sana namarra beeku. Aboo beekaa kan jaaduraa wajjin biraa wajjin malee beekaa kan jechuun jiraatu. Tartiibaan. Hayyee irraa nagaa godhu naaf dhiga. Na dhagee mee poleetii yoo seema. Ankiyya gurbaa kana amma saayiba kiyya dhugaa dheegaan bareedaa agartee isuma dalagatu muka wama dalagate yaarti fiduun beeka malee wayyaa ta'uu nu warra takkaan dhagee beekan. Isaan lachuu saayiba kiyya. Ammaas inni Anarra maaluma dhagee qaama dhugaan kunichi. Fakkeenyaaf waan silaa balleessisan yooni fakkeenyaaf akka dhugaan fudhatee inni dhugaan itti himu. Ati sammuu yooniif xiqqishoollee taatu ragaa katti qabaattu. Qabatamaa yoo jiraatu ta'e natti himi ammaan ta'e. Barkuun qabatamaadha ragaa qabatamaan qabaama kunoo. Kanaaf Ragaa isi qabda. Ati si eessa beektaa? Isin geelee biyya eessa beektaa kuma garteessiidha. Jirti bara isaa bitanii huccuu sii bitee. Mee dhaabbadhu akkasii miti. Halee bokkuun sibiila dhufee deemu sun Eh? bokkuun sanuu maallaqa isaa hin qaban. Wayyaa rabbi. Maallaqa hin qabdu. Magaalattiin deemu jira. Aboo jimaa Arafaat mucaa hojii yaane jeetin isa gaafadhee ni dhufaa taa'e naan jenneeti. Isee eeguuf hin taa'e malee maallaqa duraan isaa hin qabu. Gurbaa waan hin taane. Jaarsaatu qabdi jaarsa biyya hatti duraanii kana tursii taate nama walitti duruu takka Aawo maallaqa duraan hin qabdu kana taanaan hin qabdu hoo waan hin taane warra kaan hin qabu. maallaqa ni hin qaba maallaqa kuma 100. Gandinu isin ajaa'ibee maali? Ganda kamtu nu ajaa'iba. Ollaana anuu isin ajaa'ibeetiin fayyadamu. Aawo dhibba sadii yuuni basanii abda. Ani nan jiru dhugumaan dhufte. Aboo durjii kan Wanni takka illee waan dhugaa miti takka illee hin jiru mana jiba Ani ta'e. nan jiru. Aawo Ati duraan duraan biti nama gubbaa. duraan beektaa. Amma inni kakata. Waan amma galmee inni kakata. Isaa kakata. Quraana biti irraa Akka inni bu'ee kakata adis. Amma akka inni fuudhe isin duraan hafattu. Kijibtuu duraan hafattu kijibtuu. Quraanni jiru haragaa. Isin kana Obboleessa Quraana maaliif fidan? kijibtuu duraan hafattu. Quraana maaliif fidan? Nuti kun hundi islaamaa miti. Ani ana agareen jeebara obboleessa. Isin argeen isin hafattu isin kijibtuu. Waa hunda naaf fidanii Nama naaf fidanii. Mucayyoo akka agarte. Isaa jaartii isaati waa bitee fiduu agarte malee fakkeenyaaf isaa maallaqa bituu agarte malee. Isaa furuun Maallaqni barreessinu fakkeenyaaf yoo inni fidee Inaafuu takka taasisa walqaltee akkana godhatu Isaa jirti. dhumachi dhufe na bira dhufee kute. Ammaan Dhugaa akkamitti ragaa si ta'uutan jeesisi. Raana dhaabbadhu. Isin akkamitti ragaa si ta'uutan Waan bitee agarte malee waan kana naa siya lafu gurte. maallaqa oo maallaqni dilli sana isaa dhufe. Maallaqa kan hin taane Uumee dalagee fidereessan. Aboo hayyee asuma keessa jiraan aboo sama. Arra laa maallaqa kan yoo goo baate. Agartee ani Aawo gubbaa kana irraa gabaasi. Irraa gabaasi. Alumaa fi isaa uuqa maallaqa jira baas yoo. Amma kana taanaan isin lachuu askara bilbilee askara isin fiduu qofa kalaas. Aboo askara ni. Yaa askara sunu. Irraa gabaasi. Kanaan walii gala gadi. Aboo maallaqa jira kan bolee soodee fi. Aboo gaddaa gobbatti akkanumatti namatti hin fiigini. Mana namaatti Hayyee maallaqa jira kan dirasii. Maallaqa waan fuudhanii balaa tokko hin fuudhine dalagatee fi jira maallaqa kanamatti. Harka barbaada gurbaan. Harka ni barbaade maallaqa jira. Irraa gabaa. Mana kana. Aboo gattattaa. Hayyee ranaa fuudh. Ate badda. Ragaan osoo jiruu ranaa fuudh. Mee ragaan isin ragaan taatu isin kijibduudha. Ollaa barollaa. Isin ragaan taatu isin moo isin fakkaala waliin nama diruu malee takka hin beektu isin waliin nama diruu moo tokko hin beektu. Isin nama waliin diruu fi kijiba tokko hin waliin dirre namumaa fi naqa hima. Dhuguma sadiitiin ani faa keessaa fu dhugaa gizeen dhufee sitti himuun qabaa'u. Raana dhaabbadhu. Ana waa fiti barte malee ana waan sababu ni galti. Bar akkanaan jette jaarsa kiyya maallaqa naa fidee arra huccuu naa fidee. Fidee fidee dhugaadha fidee. Mee kutaa Yoo taate. kana maallaqa hin qabu naan jette. Eessa? Eessaa fidere. Maallaqa taatu siin hin jenne inni kijibda. Siin hin jenne maallaqa qabu inni kijibin kaa'an maallaqa qabu yoo siin jenne. Ate makina jee. Waan bitaa quraan Akkam mee fakkeenyaaf akkam gootee bira gabbaa dukkaana keessatti. Wayin bitadha yeetiin gabbee. Dukkaanni feete isaa waa bitaa taati keessaa kalasi akkasitti dibee kan jirta kalas. Inni noon jiru. Eeguute. Anoo seenaan numa qote. Ati mana dhiiftee kuttee inni immoo ol deebinaa mana. Laa gubbaan jibbu ol deebi'ee isaa ol deebi'ee kutanii. Laa isaa ol deebi'ee Cinaan beekutu. awon hin deema jenni bakka biraa kutee. Niin deema siin hin jenne.
Nin deematee waan jiran baatee kutte haa. Duboori. Obbaasa nuusin biyya kalaadhaan akkana kutte laa. Maallaqa namaa qsanii fuutanii nusinaati baasa kan maallaqa namaa. Maallaqa Ati usiidhaan dibataa walitti namaan diriini duraan kana taa'uu taa'uu asirra kana keessaa bahime. ol deemi Akka nama namni ganda ani ollaa kana dhageetiin dhufaa girgirii keessan saa digdamii afur oo mana kana keessa. Girgiraa haa jennu as deemaa duraan waliin nama diruu takka waliigalatti fakkeenyaaf bakka takka katii tana waliigala yookaan amana. Manatti itti dhuftee moo itti dhufneeti? Manatti dhiftee kuttee miti? Manatti itti dhuftee? Manatti itti dhufeetiin hobbaan ol seenuu alma cinaan ni deema jee beeku. Manatti Wai itti duban dhuftee sirra fulaaree ni deema karaa mana isaa gala. Nama biraa fuudha. Ati akkasitti gartee ijaan gartee isaa furmaallaa kana isaa fuudhaan hin garreeti. Biraa kan fuudhan jiru maallaqa ol deemi naa. Aa biyyaa quraana fitiin jennu. amma isin hundinuu gatataa mee kutaa. Ni gataa maamee. Anu tani berbadu tanah ni akan rumah dage odu Tani batana berbadu tanah barni biar hati mo. dage tanah. Wai warraji. Tani berbadu tanah. Logo ya gele ati dureno bisa sih mau duga na seta. Gele mali ya. Bardu pikir tu cuma tamne. Mali seta. Isi tahu tu. Quraana kee amantan taanaan. Yoo nama barbaadan yoo baate gabbaanaa wal faamna barbaadan yoo malee barbaadanii jirtu namuu duba dalagaa. sababni maqaa guddaa kana lafa. Maka kana gurra kaya ni mali demani. Maqaan kee ta'uu baannaan sitti qabatu ta'a. Haa kitaaba fiti jaa kitaaba fiti Sitti qabatu maqaa kee ta'uu baannaan sitti qaban. quraana fiti amma dannu baati haa bakatatti. Ayyee tattaa jedhan binu gataa eebbaleessu yaadees. Iyyan irratti sirteemi deem quraana fitiiti gurbaa kana haa hakatu ni kabalaa waansa. Quraana ni fida. Fokus saya Ati malah kayak rafra du grupa kan na goma kan Ati satu tius ka ati fatala. Na na ni diri kan usa. Ati biga na ka sufeda. Akkana rafra cuka bomna. Irafra cuka ka irafu ni fa Ati 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 elanu wal kuba gabdani sini ko wal beitan ila. wal betan wal ni do to kalle ni. haa quraana fitiiti. Aboo jedhan. Wal kuba kuba Quraana silama. fiti dannu haa hatu biyyaa ni kabalaa ni kabalaa fi quraana fiti ni kabalaa waansa. Nama yaa suba kana kana beeku quraana gara nyaatee nama nu isai. Quraanni nama taate. Nama nu quraanatti isa nama nu ree quraana nyaatee. Nama nu isa. Maaliif jedhan? Maallaqa jara na fuudhu qaba maallaqa mufiyyaa. Ura na fuudhu Abo qaba. Quran hay kanu turana. Maallaqa mufiyyaa ura na fuudhu qaba. Gurbaan kun ilma dhiiraati bara. Fudi ramala kayak. Fudi jarra. Mettata ayyee firaageen isin irra dalage. Firaanki. Firaagii taatanii jirtan. Haa firaanki kaa firaanki. Firaanki. Firaageen isin irra Haa dalage. waan firaanki taati yoo. Gattata Awurraa firaagii. adeesi gabaa firaanki. Quran ka kami ni goota yani. Dhiifama firaageen isin irra Awurraa dalage. adeesi yoo. Firaanki taati miti. Firaagee. Hangani maali qabna? Akkamitti Quran kinu goruu dandeenya? Jila kana maqaan mara Maara Quran kin goota yani. Firaageen isin godhee dhiifama naa godha. Maammee biraanki goote anoo biraanki na goote. Ati moo? Eh? Eega. Eh? Walumaa. Maana himila jee? Isii qofaan kun hunda horii Haa maamadi. Wai Waan akka hin taphatin boo. wai ajaiba kabda Asa bada. isaa wajji dhaabbattee haasawtu irraa fudhadhottee ni hojje. Haa maamadi. Akka kaleessa haftee gartee. Maqaa guddaa kana ta'u miti firaanki taati moo. Firaagee taatanii jirtan. Lala maqaa guddaa kana moo. Tun firaanki taatu haa. Waan biraallee osoo ta'ee hanna firaanki namaan hin jaanka. Firaagee ana Naa. kan Mee jaalala sirra nu goote mee Hanqaa sifa wajji wallaahi ni beeytaami. Jechi dila kana maana jiddu. Firaanki taatu. dalageetiin jira sirriitti. Maammee biraanki goote anoo biraanki na goote. Firaagee dheeyatileen. Gala ta'uu ibu. Firaagee. Kanaafuu galatoota isin jaajii dhiifama. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya firaakiin jira kanarratti maammee tuubirratti dalagee Kaameraa lafa jettani isa. kaameraalee osoo isin nagariin jabeeffannee Yoon dhuftee kaameraa baay'eetti. kaameraa jabeeffannee Kaameraa kana yoon baay'atte. jabeeffannee kanaafuu Arra numarraa dalaydee ko igaayaa boosirraa dalagu jiran kanuti. aywa natti naarinaatii Maammadi yoon dhuftee mana kana yoon dhuftee yoon dhuftee. Girgirii mana kanaa hin dhaabbatee girgiriidhaa hojii walisee. jabeeffannee Girimaatu jira dhaabbattee mollaa irraa fudhadhottaan. galatoomaan isinin jaa asumaan itti hoofu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jennaa daawwattoota hordoftoota keenya. Maammee Ooroo har'a kun kanatti firaankii irratti dalagee saahibni isaa firaankii kana namni dho'ises anis ummatu jaariin jaamaa anatu dho'isee fi akkanatti irratti dalagee kun hedduu takka rifatee anis hedduu takka rifadhee maaliif quban qabu kaameraa dho'isii malee waan inni jootan hundaa quban qabu kun akkasitti dhufee irra firaankii dalagee hedduu takka aarii maammeen Ooroo hedduu takka rifatee anis hedduu takka rifatee maammeen Ooroo abbaan mana fi akkamitti waan akkanaa dalagaa akkamitti waan nama hatee na fide jee hedduu takka rakkadda jechuudha saniifu amma firaankiidhaan hin jani jecha amma kaadhiifama goonee fi jiraan anis inshaallah guyyaa tokko irra dalagatu teenya hin dhiifnu jechuudha. Maammee Oorootis quban qabu naa dho'isee kaameraa kana naa dho'isi jee saabni isaa naa bilbilee laakiin immoo waan inni akkana irra dalaga jee iyyaanne
kun waan akkana irra dalagee jechuudha tanan seene waan biraatiin seene waan biraa basiixaan seene amma inni waan akkana irra dalagee jechuudha. Salaam bira daawwattoota. Salaam radio. Maaliif salaamne? La radio waan akka biraan kitaanti atis qofa dawwatu bikana tanan sikati. Awwaata ka quban qabu bas kaamera ma dhoysii naan je malee kaamera dhoysii malee ni hattuu fi maare tana barnan waan kaamera namaa jechuun fa qaam jedha walla gochan taane irra raawwate isarrattis namni waan isa irra raawwatamte narra raawwatamte jechuudha hedduu takkaan qaanfadhe hedduu takkaan rifadhe amma kai salaami daawwattoota dhiifama gaafadhu haa fiiduma kana nurraa haa hin fadhoni aboy daawwattoota kai dhiifama gaafadhu haa seeraani daawwattoonni waan akkana tana kami namarra martaniitiin daawwattoota jettan warra anna quban qabu waraarame fiiduma kana haa hin fadhoni daawwattoota keenya haa kun homaa mana yeroo hedduu takka aaree jira aarleen buufannee kadhiifama jenneen kai salaaminneen anuu taniin quban qabne kaameramaan kaafii nattiin akkana irra dalagee nattiin himne kalaas gaanuu fixaxxee sin jira inni fixannee maaliifis yaate jedhanii waan jeniif addira rakkoon qabu yaanii kai salaaminaan nu dide kanaafuu hanga viidiyoo biraatii walitti dachaan Oromiyaan sinin boona Oromiyaa biyya seenaa Oromiyaa